Kena mana kesan tangkap-kapa. Isin maybe gafi o tabasa chatille yosi lolte isin jala luman kabada. Wante tinu lola tinu jetani tidari kesan indigina mana kesan indigina fikri tanjira cuy wana kasi gorsa ture mata tiro nama baka hati manansani tino ma baka kas kostor erot nansi ke talitide serimiti mete kunja makiko serimiti wanto kotoko baka wal gorsa tani akas wal kabatani wal wajina wana kasin gorsa ture mata kana umani tiro ni kenyam namni baye wal hikajra in sobai chajara ni khijibda isigati sono ni sobai chajara ay mal jeten kijibe makiko ma la ni natin kijibin arani kijibe ono anati ma jara ni soba akamiti nati sobda garu asumara siti barata ani si sobs hoy jacket kun nati barede dan nama nati baran chawes nati abatu nanjite bole oye yena jacket ke amran nanjite isan fadda Arifa haso ture blog nama hingo ina right nani okay moderator ta ambene namni blog nama godin jurman kana tapshi maki kararatti fa amammo kararatti fa yeron dufu dubartoonni akkas intini naxaqasu fa baye sitimera akam janis takasan akkasi akame duwati o devste injetoni yani sin dabbaru sin nan dabbaru atiste ize isan ije mirgati sitakasan atimo bitan takasi akkasi don asingize sinjanati asinje akkasi ton jedeo Konim ni kalawati awarti gorsi sugete kan kawaichu ayani yero na takasan tokko yo ingaddo magemi tabanno asirat ayani boy sitimu intini narakisu bicha ani nandi damale narakisu nandi dani gobazi damini kota barati gota jalala gota kanatti ali da gota kanatti sapunati te bar dubbachu barwade dubbatu maka zodatina soba kana akana gangalchi kana kanatti lalisan gota kanatti gangalchi michiyo lengante gangal lebarra gangalchi kasabi lalu gota sanyati maki wanti kun garu baay'ee garaa keessa siyaaftetti irraanfachuu dadhabdi hojiitti sanatti garaa keessa siyaafte irraanfachuu dadhabdi ishee Oman tabasa cari garu garaa keessa siyaaftetti dubartii sana faana taphachuun koo natti biqilsi wallahi dubba faana qabee jira maletti ay baay'ee wanti guddaa deebistee dubbate qabatte garaa keessa siyaaftetti wanti siyaasi guddaa masala maanna gubbiyaan ani maalan beek eddeen gaddaa akkasitti araanoo manatti hin fakkaanne eddeen gaddaa dhugaa Garumo rampich. Garu rampich sudah dimaki. No. Ay,
Inuman si harkarraan facuu. Maaliif taphatta jedhini? Taphatu isaa rakkoo miti ammas. Bishaan dhugee dhufan obsi. Intini kasih itu gizi lagi kok. Siti intini akkasiin qorrine gurorooke. Haayee. Intini baay'ee dilallaa taanan intini ho'isi malee gurorooke akkas sitti qorra ishee. Haayee. Yoo sitti mi'aawu didee moo juusii godhadhu ishee? Maakii amma fakkeenyaaf haa jennuuti ani amma fakkeenyaaf iddoo hojii hin deeme. Misaalidha ishee. Iddoo hojii uffata adii uffadhee deemee amma mucaan nafaan hojjettu tokko yeroo akkas nagaa gaafachuu feetu lippistiikii isheetiin iddoo kana lippistiikiidhaan iddoo kana akkas naa gootee haa jennu na uffata adiidha. Nan lippistiikiin asirra taa'ee hojii yeroo hin galu ani hin argine ati fakkeenyaaf mana jirtaa jedhu. Lippistiikii sana yeroo argitu maalitti? Kanatti boksii sidhee lafa si buusaa jechuudha. Osman Atarrain. Hin attaama. Akkana boksii sidhee lafa si Osman Atarrain maalidha otoo hin jedhin? Eegas sidhee boodan si gaafadha. Wataadara faana bultii jaara kakashti. Osoo mana hin gahin tura ifirra laaltee dhufuu hin qabdu. Garagalchitee takkiin darbitee biraa bitee uffatee dhufu. Kuni hidhii biraa fiddee dhufuun rakkoo. Ani beekaan fidee dhufee dura gaafachuu wayyoo. Safuu daree. Amma fakkeenyaaf itti haa jennutti. Amma fakkeenyaaf amma otoo akkasitti garuu fiqiriidhaan amma dubartoota akka waan akkasiin gorsaa ture. Amma itti daariin baay'ee kan diigamaa jiru kanaaf maal jetta seete? Ati yoo biltii taate maal jetta seete? Qalal goote fiqiriidhaan wayyaashii waan hundumtaati immoo waan hundumaa qabsoo goota bubuqqisii irra marsii goota. Fikiriin akkasiin ta'u barmaati. Fikiriin akkasiin ta'u maati. Ila akkam godhu seeta seete? Akkam godhu qabda seete? Safuudha. Akkoo safuudha garuu sittani makoyi. Si moo'eetiin jira ammas. Namooti rakkoo hin qabu na qaxxata. Garuu akkam gochuu qabda seete? Waan hundumaa qabsoo gochuu booskii miti waan hundumaaf bar booskii miti waan naan maakisha. Akkam goota seete amma fakkeenyaaf akkasitti. Ani hin argine miti asirratti lippistiikiin jira. Kaza amma akkasitti raachuu koo akkamii hojiirraa dhuftee raachuu koo naannatti asis naam dhungachuudha dura fiqiriitti kennita dura. Maaliif hojii dadhabeen dhufaa waan baay'ee jira. Naayyee sambuuta. Idduma fuula koo hunda jimlaadhaan dhungachuudha dura kiisingii. Jimlaadhaan maaliif seete dadhabee dhufa amma fakkeenyaaf hojiidhaa dadhabee dhufa. Haara galfachuu qabu. Idda fiqiriitti kennite rilaaks godha miti inni alamii argee usila. Idda rilaaks godhee booda maal jettee gaafatta seete? Raachuu koo maalini timaatima situ kee tiishartii shamiizii kee timaatima situ. Kollaan namni akkasii sun kun dhiyeessi. Kuni fiqirii miti. Diimaa situ kee maali osoo ni shaabbisii guddaa kan argu diimaa. Namni akkasii turaan. Boks maaliin sidhaan garuu safuudha bar dhiira dha'uun sin dha'u garuu nin aara. Akkoo aaruun immoo bultiin ta'u qashtanii si gorsaan jira baraan gafa keetti. Sin dha'u makkam dubara kee dhiira akkam lafaa ka'een miti bar lafaa ka'een miti kan hunda sitti maaru dubbiseera waan baay'ee miti. Ati maa aarta sin dha'u jechuun boksiin miti no. Kuni bara akkanumatti malee boksii kamsidha dhiira akkamitti akka aadaa Oromootti dubartiin dhiira irratti hin utaaltu. Asanuu abbaa mana irratti dhorkaadha. Kanammoo namoota gurguddaatu jira. Atoo maaletta? Ani immoo waan namni gurguddaan jiru sun sirriidha waan ta'eef ittiin fayyadamaa jechuuf turaaf. Malee boksiidhaan. Ani immoo sin gaafadha jechuu barbaadeeti.
narreeddu ka garuu akkaataan itti gaafannamu ante eessayyuu talkas akkas ta'e dhufte maal inni kumna akkas ta'e Sanumaa sinin jaagaa sanuma jaanii dubartiin. akkasidha mani waa tokko intin saayinsiin sitti maarra qalal gootee maal jette raachuu koo maal inni akkasin raachuu koo maal inni immoo shamiza kee timaatima si jalaatu keette nan argamite akka timaatiman taane bara anis nan beekaati sin beekta yeroon argu argite kazan akkas arge wayyaara timaatima miti intin mucaa bashaatu jedhamtu sanatu mandoo jette yeroo akkas nagaafatu chaappistikiidhaan na tuqte malee timaatima miti sinan jedha jechuudha. Walitti hin deemure as biraa maal godhe chaappistikii? Yaa taadhaa akkas jettee yeroo akkas amma ishee gabaabaa yoo taate amma fakkeenyaaf bashaatuun gabaabaa yoo taate ishii baqaa nagaan buli jedheen akkas hammadha miti. Namni gabaabaa gabaabina isaa beekeetuma bikka harkumarras dubbise jechuudha. Olii hidhatee as bira hin dhufu. Namni hundinuu dhaabbina isaa beeka. Deemaan dhaabbina kiyya gabaabaa jechuudha akkuma dhaabbina kiyya. Maakii maaliyaati dheeraa hammattee nagaan gaafattu? Maa girgirri kaasa? Akkam numan ja'anii jiru. Akkam jeeti malee akkana jee rammaxxanii hanqa shaabbisikii akkas ani akkas kiisiin jedhee maali akkas kiisiin moo maaf akkasitti ani akkasii dheera akkana jechuun akkanatti hammachuu akkas amma fakkeenyaaf kun amma maakii siin immoo siin galu bar dubbiin baay'isuu kana naasa qaayyaata bar woy haayee gaame kun amma akkasii isheedhaa jennu kun annaaf garuu akkaataa ati itti ibsitutu sirrii miti soofarra teessee ibsaa jirta jechuudha takkiin dhaabbadhuuti ibsi. Inni iddoo intini ila kun amma fakkeenyaaf akkasii miti akkasii wal gaafatanii akkanatti wal gaafatarree maa isin maali akkasittidha wal gaafattuun akka akkas wal akkanatti akka akkanatti laa salaam inni dhiiraaf dhiira ka'ati maakii ati bar dubartii dhiirammoo laala akkanatti laa akkanaan yaadate kun akkam jirta nagaa fayyaa ati maalin inni baay'ee bar ila jaallan qabsootu akkasitti nagaa wal gaafate jaallan qabsoo waraanaaf deemantu akkasitti nagaa wal gaafata maakii hayyee bakka akkuma ta'etti nagaa wal gaafatan an nagaa bakka harka suuta jeetilaa nama nagaa gaafadha akkanatti akkana wal harkisan san hin danda'an akka kiyyatti ammoo nagaa gisee nama gaafadhu namni kararra giseen harkee suutuma jeetuma maakii akkam nagaa fayyaadha naan jedha akkas hin jiru akkanni hin jiru an akkas na bira jechuun namni hundinuu akkaataa itti nama dubbisu qabaa an akkasitti miti. Ay maakii dubbiin daftee si galtu wanti fikirii faana wal qabatu kun dafee si galu maalidha qixaatiin kennatti. Bakkaadhi si galu naan gali. Wanti yeroo baay'ee si arge maakii dhiifa manaa godheeti wanti fikirii faana wal qabatu tokko wanti tokko dafee si galaan jiru. Egaa barraachuu maal ni beektaa? Qabsootiin guddadhe ijoollummaa kiyyarraa qabsoo malee wanni hunda fi naan gadu amma naan gadu. Qabsoon immoo tidaarii taaree qabsoon mucaa ta'a hin ta'u barri. Qabsoon xuruudha garuu achumaan immoo gara mangadii kee immoo fikiriis momokkori akkasumalee hin ta'u barri. Haayee. Momokkori fikiriis momokkori. An fikirii online irratti hin beeku sanumaaf yaa'u. Lafarratti beektaa? Jechuu kiyya si galee inni jiraa miti lafarratti beektaa ilaale. Jechuun as biratti namarra teessee nama inni kabaja nama saniifuu akkam akkas hin jira. Egaa dhugumaan amma kun gaafa wal arginu sitti agarsiisaa ta'uu isaati miti kun. Asirratti miti gaafa wal arginu sitti agarsiisa ta'uu isaati. Ni beektaa beekaatii. Okay. Nanti hiikitaati kennatti.
سالزن تبراتشو أنا يوفونا أكون عزن سيست أتي مسكينة برماكيكو فونا أتلي مسكينة براتشو فونا تان ناني متي أتي مسكينة ربي هاتي كوادو وي أتلي والله مسكينة كم أنا تيجر تبع مسكينة كان ما بقى كم الناس يا راجل مسكينة أنا بقى أكنا أقلوف سوفا كان رأول كاتي تيسي قمص فيدي قمنا فيدي والله مسكينة تنقول بلاك بوردي بيتو كوفاسيا في برامة هاي راجل سيربا أنت سيربا كابسو تكوني هذا تشيست وي راجل ما بلاك بوردي بيتي شوكي ديب كنا برسي سيابو ترى تيارو أرمبرتا أنا زاكوما كنتوري ترى تيارو واني كنت كابسو ستي ترى تيبر سلا أنا دوغو باتي بري نيو خطابر كاني برا تبارك في استالتي وانا ما أنا نويدو تكشوا دابتي مري لا كايس ولا ده ما أنا gamana figde ro ranje tu bar sirba kapso tu kon yaade kamal jo rabbi jadi gamanas papakate kadena madene ay maki garu akana bararta amma barajifta akam ni utaltena barsi surati teko sapontu malete akam amma bararta garma udah nada intin makako jira habili kerati makako tu jira mo ati marta ci bara segarsis anim be ko jiko figa Aku ni breaking sa food but in ati bakate. Ay ma miskina rabbi fona anako. Karta oromiati. Makako yung godato. Marako kamu. Sabu miti dufti ajaibati ja. Makako godu yaron sinje du marako kabanan godate. Akas mor makira makako godatu yaron sinje du marako kabanan godate. Marako kabat ilmu orang kau tini. Haratun fafan najra. Mal ummata Marako. mal Sena hujjatu ti. Sena hujjatu. Sena kam. Sena ajaiba hujjatu. Du. Du. Akam mal hujjate dut. Watu ko godedu. Mal dut. Mangisti farabsu. Du barbaachisaa miti. Mangisti arabsu. Mangisti arrabsuun seenaa hojjetudha miti. Seenaa hojjetu. Seenaa jechuun bara akkam ni beektaa? Mangisti arrabsu osoo hin ta'in seenaa adda addaatu jira. Seenaa waa hedduutu jira. Ogummaa adda addaatu jira. Ati nama dandeettii guddaa qabu. Dhuguma rabbii wallaahi. Isa immoo maali burjii kaliifaa nan deemse miti. Kun olaa kanan jeeban. Laalaan malaal. Sunii kana laa seenaa jechuun.
Taada isaa kunoo kanaa caala seenaa maaltu jira amma morma keessa. Miidiyaa irratti akka amala burjigaa fi kaliifaan akka Oromoo ta'e miidiyaa irratti dubbatamuu qabu. Kana jechuun immoo tattaafata keetiin akka malee tattaafattee Oromoon hundi akka beeku wanaan suuraan diyaasporaa littaafee jira jalatti. As keessa wayyu kan koo. Maakii yeroo tokko as laqqasee dhufu yeroo tokko. Sittiin himne kisee bishaan dhugee dhufa jeesu matii midhaan. Ay, ani uummata koonsoo bishaan dhugaa. Baay'ee deemtee. Uummata koon barbaadu. As laqqasee dhufu. Dhageenye jirra dhageenye. Ay, ijoollee kiyyattanii as laqqasee dhufa ishee yeroo tokko. Dhageenye jirra barraachuu. Ay. Hayraachuu. Ay, warri koomenti kun wallahi nama kofarsiisa. Maa wal shawwadnaa. Maalidha siin koomentii irratti raachuu as laqqasiisi qabeera naan jettan yeroo deemu nan qabu. Maa wal sobna qoy. Maa kee as laqqasuu deemte? No. Sooftii fitachuudhaaf. Har'a funyaan na beelbeelaa jira si galee. Ani immoo as laqqasuu deemte. As laqqasuu deemte hin ta'e. Kitaatiin hanqaxaatu miti maakeenaan cakkantiin hanqaxaatu. Sin adaba amma. Amma kana irratti wal adabna jechuudha. Kana namni moo hin adabama? Guys push naa godha. Dabtaa godhaa push godha. Adabbii garuu bikka adabbii irratti garaa walii laafuun hin jiru sin adaba. Akkana walii agallu. Maa akkana goote? Maa akkas goote hin jeena. Anis gizee na godhe innis, okay? Akkasii? Jira kun qabu. Akkasii. Guys dhageessanii miti. Garaa walii dhageessanii jirtan namirallee. Dabiltaa godhaa miti keessa. Dabiltaappiidhaan manni keenya dabiltaappiidhaan hin beekama. Rayyuu dabiltaappii miliyoona 4 qaba. Maqaa kana qabadhaa deema. Dabiltaappiidhaan beekamna manni keenya. Akkas kun. Hunoon walqixa jirraa mana kiyyaan. Mana kiyyaan walqixa jirra hunoodhaan. Maali ani basa galu. No, walqixa jirra hunoo walqixa jirra walqixa. Ani kun takka. Ay, ana bara hojii harkaan hojjechaan natti fakkaata. Guys push godha. Manni keenya dabiltaappiidhaan akkuma beekamu. Manna gaagaraa ta'eera asitti tiktookaroonni yeroo wal argan. Mana. Si dabaree hin jira. Ay giiftiidha kun immoo giiftiidha. No giiftii mitaaftaabin. Si dabaree. Hunoodhaan. Funaadha kun taaptaappii na dabaree. Ambar waan hin callisuufi malee yoon dubbadhi. Taaptaappii ajaa'ibaa kana kunoo. Hunoodhaan. Hunoo si bira kunne. Si bira kunne. Ay tidha maaki funaadha kun malee manni koo dabiltaappiidhaan hin moomu. No. Maali kunoo kudhaan siif kennameera giiftiin. Na bira giiftiin homtuu nanti hin kennamne. No si kennamee jira. Funaadha kun natti hin kennamne. Taaptaap godha obsaa kiyyaa akkam jirtan qabda obbaleessa ko jirta. Guys, taaptaap akka manni shugguxiidha kabachiisa. Mana shugguxiidha kabachiisa amma. Taaptaap godha. Mana tiriidantii Oromooti kabachiisa. Mana tiriidantii Oromooti. Suuta gaa'if hin rukutin. Akkan si jalaan miidhamneef. Namicha kana. Hojiirra malee jaan si ilaalaa jaan kun olaa. Nuna akka barreessan. Hojii namni harkaa waa guddaa taphata. Dabiltaappiidhaan caalamne.
Ya, obsahiyya timime. Time. Bakka moonni unaadha